Araarriif nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif ta'u dhaggeeffattootaaf daawwattoota TV Logos akkam jirtu. Sagalee Waaqayyoo torban lamaan darban balbala banamaa mata duree jedhu jalatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 kaafnee qabxiilee gaggabaabaa irratti dubbannee Waaqayyoon kadhataa akka turre ni yaadattu. Har'as sagalee masanarraa oduun fagaatiin mata duree balbala banamaa jedhu jalatti kutaa sadaffaa sagalee kana qabadhee dhiyaadheen jira. Hamma dhumaatti obsaan na caqasaa. Har'a kutaa macaafa qulqulluu an irraa jalqabu macaafa seeroo uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 hamma 20 kan jiru ta'a. Wal wajjin dubbifanna. Yommus Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Karaanitti adeeme. Inni iddoo tokko ka'ee aduun linnaan achi bule. Dhagoota iddoo sanaa jiran keessaa is tokko fuudhee mataa isa jala kaa'ate. Iddoodhuma sana ciise. Inni achitti abjoote. Yaabbannoon hundeen isaa lafa dhaabbatee fiixeen isaa bantii Waaqaa bira ga'u tokko in arge. Kunoo ergamoonni Waaqayyoo isarra ol in ba'u gadis in bu'u turan. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabatee, ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetii, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, lafa ati irra ciiftu kanas siif sanyii keefis nan kenna jedhe. Sanyiin kees akka biyyoo lafaa hin ta'a, gara lixa biiftuutti, ba'a biiftuutti, harka bitaatti, harka mirgaattis in bal'ifata. Qomoon biyya lafaarraas hundinuu sababii keetiif, sababii sanyii keetiifis in eebbifamu. Kunoo ani si wajjinan jiraa, iddoo ati dhaqxu hundumaattis sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan ani sitti dubbadhes siifan raawwadha malee si hin gatu jedhee jedha. Lakkoofsa 16 itti fufeen dubbisa. Achumaanis Yaaqoob irribaa dammaqee, Waaqayyo dhugumaa iddoo kana jira, ani garuu kana hin beekne jedhe. Innis sodaatee, iddoon kun attam sodaachisaadha, mana Waaqayyo malee homtuu as hin jiru, kun balbala bantii Waaqaati jedhe. Yaaqoob ganama obboroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jala kaa'atee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Dhadhaa ejersaa isarrattis dhangalaase in dibes. Yaaqoobis maqaa iddoo sanaa Beetel jedhee moggaase. Duraan garuu maqaan mandara sanaa Luuz jedhama ture. Beetel jechuun mana Waaqayyoo jechuudha. Yaaqoob wareegee Waaqayyo anaa wajjin ta'ee karaa ani irra adeeme kana hundumaattis na eegeera jedhee waadaa Waaqayyoof seenee jedha. Yaaqoob ganama obboroodhaan ka'ee dhagicha mataa isaa jala kaa'atee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe. Dhadhaa ejersaas isarratti dhangalaasee in dibe. Yaaqoob maqaa iddoo sanaa Beetel jedhee moggaase. Duraan garuu maqaan mandara sanaa Luuz jedhama ture. Beetel jechuun immoo mana Waaqayyoo jechuudha jedha. Akka Waaqayyo sagalee kana nu ibsuuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa isa hundumaa dandeessu gooftaa, jaalalaaf araaraan guutuu geggeessaa keef araara keetiif galanneef ulfinni siif haa ta'u. Gurra si dhaga'utti kan dubbattu warra dheebuu sagalee kee qabaniif yaa Waaqayyo baroota keessatti ergaa kan qabduuf amma sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nutti dubbadhu. Afura keenyatti dubbadhu, garaa keenyatti dubbadhu. Yaa Waaqayyo balbaloota nuyi hawwinu kan hundumaa nuu bani. Sagaleen nuyi dubbifannu kun jireenya keenya keessatti hojii haa hojjetu. Sagaleen kun yaa Waaqayyo milikkita jireenyaa, milikkita ce'umsaaf, milikkita fiixaan ba'umsaa akka nuu ta'uuf sin kadhadhaa. Sagalee kanaan ati Waaqayyo gooftaan maccaa karaa keenya dura darbi. Sagalee kanaan ati Waaqayyo gooftaan maccaa hojii keenya dura darbi. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo dhimma keenya hundumaatti darbi. An amma sin kadhadhaa yeroo kanatti sagaleen kun jireenya keenya keessatti akeekaaf karooraaf kaayyoo keenya keessatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojii kan hojjete haa ta'u. Dukkanni nu marsee yaa Waaqayyo gaafa hundumaa nu adamsu nu ari'atu. Yaa Waaqayyo dukkanni nu naannee gaafa hundumaa jireenya keenya ari'atu. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin nurraa haa fagaatu. Sagaleen kun jireenya keenya haa ibsu, naannoo keenya haa ibsu,
jireenya keenya egeree keenya ibsee nutti haa mul'isu. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa dukkanni baroota keessa jiru sagalee kanaan ife haa mul'atu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Sagaleen amma dubbise kanarraa akkuma waliin argine Yaaqoobtu mana abbaa isaatii ba'ee biyya lafa onaa tokko keessa adeema ture. Iddoon sun Yaaqoobiif iddoo rakkisaa ture. Lafa onaati. Lafa onaa sana keessa aduun itti dhiitee jedha. Kanaaf mandarri iddoo namni bira bulan keessummaa godhee namni isa simatu naannoo sana waan hin jirreef Yaaqoob lafa onaa sana keessa dhagaa boraafatee hin ciise jedha. Naannoo isaa kan jiru mukeen dhagaa duwwaadha. Lafa onaa keessa jira gammoojjiidha iddoon sun. Achitti Yaaqoob dhagaa boraafatee hin ciise jedha. Yeroo inni dhagaa boraafatee rafutti Waaqayyo irriba isaa keessa itti mul'ate abjuudhaan. Mul'anni Waaqayyo Yaaqoobitti agarsiisus maa inni ejjennoon Waaqaa ga'ee lafa ka'u mataa isaa duraa ka'ee kan bantii Waaqaa qaqqabu fuula isaa duratti argame. Ejjennoo Waaqaa ga'ee lafa ga'u arga. Ejjennoo kanarra immoo ergamoonni Waaqayyo gadi simbu'u oli simba'u turanii jedha. Waaqayyo immoo ejjennoo sana gararraa mataa isaarra dhaabatee jira jedha. Kana keessatti Yaaqoob abjuudhaan kana hundumaa arga. Yeroo inni abjuu kana hundumaa argutti Waaqayyo sagaleedhaan abjuu kana immoo isaaf hiika. Waaqayyo maal jedhe egaa waadaa gurguddaa seeneef Waaqayyochitti lafa onaa sana keessatti lafa inni dhagaa boraafatee ciisetti Waaqayyo mul'ataan abjuudhaan gara isaa dhaqe. Lafa inni dhagaa boraafatee ciisetti Waaqayyo ulaa Waaqaa irratti bade. Lafa onaa lafa aduun itti dhiitetti Waaqayyo balbala isaa banee mul'ata isaaf kenne Waaqayyo. Agartanii yeroo aduun tokko dhiitu Waaqayyo aduu kan biraa bariisisa. Yeroo guyyaan tokko dukkanooftu guyyaa kan biraa immoo barii kan biraa immoo fida Waaqayyo. Lafa onaa sana keessatti Waaqayyo Yaaqoobii wajjin dubbachuudhaaf ulaa isaa Waaqaa irratti bane. Achittis ejjennoon Waaqaa ga'ee lafa ga'u hin dhaabbatu ture. Ergamoonni Waaqayyo olis hin ba'u gadis hin bu'u. Waaqayyos gararraa dhaabatee ture jedha. Gararraa dhaabatee ma ilaala miti Waaqayyo. Itti dubbata Waaqayyo gararraa sana dhaabatee Yaaqoobitti. Sagaleedhaan itti dubbata Waaqayyo. Egaa maal jedhe itti dubbata Waaqayyo? Waadaa Waaqayyo isaaf seenu maal jedhaa? Ani jedhe sanyii kee gara mirgaatti, gara bitaatti, gara kaabaaf, gara kibbaatti, gara bahaaf, gara dhiyaatti nan bal'isa. Biyya kana dhaala godheen siif kenna. Biyya ati amma keessaa baqachaa jirtu, biyya ati amma keessa gadhiiftee deemaa jirtu kanas deebiseen itti si galcha. Innis kan kee ta'a. Saba lafarraa sanyii kee ni eebbisaa jedheeti Waaqayyo. Ani immoo jedhe Waaqayyo Abrahaam, Waaqa abbaa keetiiti ani jedhe Waaqayyo. Waaqa Isihaaq, Waaqa abbaa keetiiti ani ittiin jedha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Sanyii isaa Waaqayyo kakuu Abrahaamiif galee Yaaqoobiin yaadachiisa Waaqayyo. Kakuu Isihaaqiif galee ture Yaaqoobiin yaadachiisa Waaqayyo. Kakuun Waaqayyo dhaloota hordofti. Eebbi Waaqayyo dhaloota hordofa. Waaqayyo dhaloota kee duwwaa eebbisee sinnisu Waaqayyo. Waaqayyo sumaan sitti dubbatee sumaan si eebbisee sinnisu Waaqayyo. Sanyii keetti darba. Ijoollee keetti darba. Eebbi Waaqayyo toloota abdachiise. Eebbi Waaqayyo ijoollee isaatiif kennu sanyii hordofa qaccee jireenyaa hordofa dhalootatti darba malee kan waggoota muraasaa kan iddoo tokko miti. Kanaaf Waaqayyo waadaa Abrahaamiif seenee ture. Kakuu Abrahaamiif seenee ture sana Isihaaqitti dabarse. Kan Isihaaq immoo Yaaqoobitti dabarsa. Aan Waaqayyo Waaqa abbaa kee Abrahaam. Aan Waaqayyo Waaqa abbaa kee Isihaaq. Kanaaf kakuun sun hundumtuu siif ta'a. Jooraa biyya ormaa taate naftu. Galaa biyya ormaan taatu. Sanyiin kee guddaan ta'a. Sin eebbisaa. Sabi lafarra hundumtuu sin eebbifamaa ittiin jedhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Iddoon sun hubadhaa lafa onaadhaa. Iddoon sun iddoo namni bira jiru miti. Dirreen sun dirree namni isaa wajjin haasa'u miti. Dirreetti firrisa qaqqabu miti. Inni baqatee ba'eera lafa onaa keessa jira. Lafa onaa keessatti Waaqayyo balbala banee Yaaqoobiin eege. Sii bana Waaqayyo balbala ati dheebottu gammoojjii du'aati keessa jirtu. Qarqara du'aatitti dhiyaattetti Waaqayyo balbala jireenyaa sii bana. Arfii du'aa sitti dhiyaate gidduutti Waaqayyo balbala jireenyaa sii bana. Yaaqoobiif Waaqayyo lafa onaa keessatti lafa inni dhagaa boraafatetti lafa inni itti abdii kutatetti lafa inni itti jireenyi kanaan booda hin jiru jedhamu gammoojjii du'aa keessatti Waaqayyo mul'ataan gara nama kanaa dhufe.
mul'ate maaliif mul'ataan waaqayyo gara nama kanaa dhufe kan jedhu garumaatti ilaalla. Mul'ate jireenya namaa keessatti maal hojjeta kan jedhu barumsota keenya gara fuulduraatti ilaalla. Waaqayyo ijoollee isaa meeshaa waraanaatti kenneen beeku. Waaqayyo ijoollee isaa birriitti kenneen beeku waaqayyo. Doolaarii yerootti kenneen beeku waaqayyo. Warqeetti kenneen beeku. Garuu waaqayyo maal godha? Mul'atatti kenna waaqayyo. Mul'ata waaqayyo ijoollee isaatti kennu keessa jireenyatu jira. Mul'ata waaqayyo ijoollee isaatti kennu keessa eebbatu jira. Mul'ata waaqayyo ijoollee isaatti kennu keessa ulfinatu jira. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Mul'ataan geggeessa waaqayyo ijoollee isaa. Jireenyi waaqayyo ittiin ijoollee isaaf kennu, jireenyi waaqayyo ittiin ijoollee isaa geggeessu mul'ata keessa jira. Kanaaf waaqayyo lafa onaa keessatti Yaaqoobiif mul'ata kenne waaqayyo. Har'as waaqayyo mul'ata ati ittiin jireenya kee geggeeffattu sii kenna. Mul'ata ati ittiin mana kee geggeeffattu waaqayyo sii kenna. Mul'ata ati ittiin sanyii kee geggeeffattu waaqayyo sii kenna. Mul'ata jireenyaa, mul'ata ulfinaa, mul'ata kakuu, mul'ata ittiin eebbatti ce'an kan injifannootti nama geessu waaqayyo siif kenna. Lafa onaa keessatti waaqayyo balbala bane jedha. Yaabbannoo lafaa ka'ee samii ga'u agarsiise jedha. Sun mul'ata waaqayyo isaaf kennedha. Mul'ata waaqayyo isaaf kenne. Mul'ata kana keessatti immoo egereen Yaaqoob dhumni isaa harka waaqayyo keessatti xumuramuuf akka jiru hiika qaba. Maal jechuudha? Ejjennoo sanaa, yaabbannoo sana gararraa dhuma isaa waaqayyotu jira jedha. Galgala Yaaqoob irra waaqayyotu dhaabate jira. Xumura Yaaqoob irra waaqayyotu dhaabate jira. Lafti itti Yaaqoob goolabu waan hundumaa harka waaqayyo keessa malee dirreetti ari'atamaa jiru kana keessa miti. Lafa onaa keessa ari'atamaa jiru sana miti. Dhumni isaa harka waaqayyo irratti xumuramuuf akka jiru waaqayyo isa agarsiisa. Ergamoonni olisin ba'u gadisin bu'u jedha. Kun immoo waaqayyo gararra dhaabatee jira jedha. Kun immoo fiixaan ba'umsa isaati. Yaaqoobi akka inni fiixaan ba'umsa gaarii qabaatu, milkoomina gaarii qabaatu, jireenyi isaa ija qabaatu, karoorri isaa ija qabaatu, abjuun isaa ija qabaatu, akka inni fiixaan ba'u waaqayyo isatti dubbachuu isaati. Sadaffaa irratti waaqayyo hariiroo inni Yaaqoobii wajjin gale kan agarsiisudha. Ejjennoon sun Yaaqoob biraa ka'ee Waaqa bira ga'a jedha. Hariiroo waaqayyoof Yaaqoob gidduu jiru. Michummaa Yaaqoobiif waaqayyo gidduu jiru kakuudhaan walitti hidhamanii akka isaan jiran. Kakuudhaan walitti hidhamanii akka isaan adeemaa jiran ragaa ba'aaf waaqayyo. Yaaqoobiif waaqayyo gidduu kakuutu jira. Hariiroo gaariitu jira. Michummaa gaariitu jira. Ilaalaa hubadhaa iddoo kanatti Yaaqoob hariiroonni firoota isaa wajjin qabu citeera. Hariiroonni mana abbaa isaa wajjin qabu citeera. Hariiroonni obboleessa isaa wajjin Esaw wajjin qabu citeera. Hariiroonni mana armee isaa wajjin abbaa isaa wajjin firoota isaa wajjin olloota isaa wajjin qabu hundumtuu citeera. Amma Yaaqoob kophaa isaa lafa onaatti ba'ee jira. Nama keessaa ba'ee maatii irraa adda ba'ee lafa onaatti ba'ee jiru waaqayyo hariiroon kee anaa wajjin hin cinnee jedha waaqayyo. Tokkummaan anaaf si gidduu jiru iddoo masanaa jira jedha waaqayyo. Waadaan anaaf si gidduu jiru iddoo masanaa jira ittiin jechuu isaati. Kakuunan mana abbaa keetti sii kenne sun, eebbaan mana abbaa keetti siif kenne sun si biraa hin hafne si wajjin jira anis si wajjinan jira ittiin jechuu isaati waaqayyo. Agartanii hariiroonni namootaa wajjin qabutu dhaabate malee kan inni waaqayyo wajjin qabu immoo lafa onaa keessatti iyyuu isaa wajjin jira. Maal jedha gaa Yaaqoob iddoo kana jedhe mana waaqayyootu jira jedhe. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nama mana abbaa isaatii ba'ee, nama maatii isaa keessaa ba'ee, nama mana keessa jiraatan keessaa ba'ee lafa onaa keessa ciisaa jiru, dhagaa boraafatee ciisaa jiru tokkana jedha. As homti nuun jiru jedhe mana waaqayyoo balleete. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo achitti balbala isaa bane. Ulaa isaa bane waaqayyo mul'ata isaaf kenne. Achitti waaqayyo isaa wajjin haase. Mana waaqayyotu jira addana jedhe. Balbala waaqayyotu jira addana jedhe. Kanaaf maqaan iddoo kanaa jedhe Beeteli. Beetel jechuun immoo balbala waaqayyo bane jechuudha. Kun balbala bantii waaqaati. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Balbala bantii waaqaati. Isa waaqayyo bane.
كن بلبل بنتي واقعيو واقدو كانت بني بنا بلبل واقعيوتي كنا إدو كنا منا واقعيو ملي خمتون جرو ulfinni waaqayyo gooftaa isa jiraataan afato waaqayyo egaa qarqara du'aatti lafa namaa dhumateera jedhanitti yeroo ishee dhumaatti waaqayyo balbala isaa ijoollee isaatiif waaqayyo jireenya kee keessatti isatti dhiibdee dadhabde jireenya kee keessatti isatti yaaltee dadhabde wanti hundumtuusa waan sitti cuccufame isa fakkaatu hin bana waaqayyo dhumarratti sii bana waaqayyo ilaalaa hubadhaa lafti odaan Yaaqoob gaafas keessa fiigaa ture lafa mooraa sirriidha harrammoo jireenya afuuraa keessatti warri kaan mandaruma namni keessa gammadee jiraatu keessa biyyuma namni itti tolee jiraatu keessa hawaasuma namni gidduutti itti tolee jiraatu keessa siif immoo lafa onaa ta'uu danda'a waajjira namni keessatti boqotee jiraatu keessa siif immoo lafa onaa ta'uu danda'a ummata namni gidduu gammadee boqotee jiraatu siif immoo lafa onaa ta'uu danda'a biyya namni keessatti hojjetatee eebbifamee boqotee nagadee gammadee jiraatu siif immoo lafa onaa ta'uu danda'a kanaaf waaqayyo lafumatti jirtu wantoota keessa lafa onaa fakkaatan mul'ata kee wantoota lafa onaa fakkeessan jireenya kee wantoota lafa onaa fakkeessan tajaajila kee wantoota lafa onaa fakkeessan egeree kee wantoota lafa onaa fakkeessanii dukkaneessanii sitti agarsiisan irratti waaqayyo balbala isaa hin bana waaqayyo balbala isaa as balbala waaqayyo bane malee homtuun jiru banaa waaqayyotu jira bantii waaqayyotu banamee jira addana jedhe yeroo wanti hundumtuu akkana sitti ta'u hubadhu waaqayyo waa si asoosisuu barbaada moggaatti si baase waa sitti mari'achuu barbaada waaqayyo moggaatti si buute kanaaf hin sodaatin bitaaf mirga kee ilaalte naannoo kee ilaalte hawaasa gidduu jirutti ilaalte kun maaliif narratti ta'e kun maaliif dhufe kun anaaf jireenya koof gaaffii dheette hin sodaatin waaqayyo waan sitti dubbachuu barbaade qaba iddoo sanatti waaqayyo waan si akeekkachiisuu barbaade qaba iddoo sanatti waaqayyo galaasii galaasuu barbaadu qaba iddoo sanatti waaqayyo kaayyoo sitti kennachuu barbaadu qaba iddoo sanatti kanaaf siman waaqayyo musiibana lafa onaa sana keessatti balbala isaa balbala banamaa sii kenna waaqayyo mul'ata banamaa sii kenna waaqayyo waan baay'ee nama ajaa'ibu Hisqeel boqonnaa 40 hamma 48tti waaqayyo Hisqeeliif mul'ata banamaa kenneef mul'ata banamaa waan lafarra jiruuf waan waaqarra jiru waan amma ta'aa jiruuf waan sichi ta'uuf deemu waaqayyo mul'ata banamaa akkasitti kenna maal agarsiise waaqayyo isaan Baabiloon keessa jiru biyya booji'amuu iddoo sanatti Hisqeelfaa booji'amanii biyya Baabiloon keessa jiru lafa isaan booji'amanii Baabiloon keessa jiranitti waaqayyo mul'ata kennaaf waaqayyo mul'ati waaqayyo kennu sun immoo lafa manni qulqullummaatti ijaaramu karaa isaan irra ba'anii galan iddoo isaanitti mana qulqullummaa sana ijaaran iddoo isaan itti dhaqanii aarsaa waaqayyoof dhiyeessan iddoo isaan ta'anitti waaqayyoof ulfina kennan lafa karaa isaan irra ba'anii adeeman Hisqeelitti waaqayyo mul'ata akkasii agarsiise mul'ati waaqayyo Hisqeelitti agarsiise daandiidha daandii ba'umsaati karaa ittiin ba'an boojii jalaa karaa ittiin ba'an garbummaa jalaa karaa ittiin garbummaa jalaa ba'an karaa ittiin dhiiticha jalaa ba'an karaa ittiin rakkina sana keessa ba'anii milkoomina bira ga'an karaa isaan ittiin garbummaa jalaa ba'anii bilisummaatti ga'an karaa isaan ittiin Baabiloonii ba'anii Yerusaalemitti deebi'an waaqayyo karaa agarsiise kaartaa kenneef waaqayyo karoora waggaa dheeraatti kenne waaqayyo mul'ata waggoota dheeraatti kenne waaqayyo lafarratti waan hojjetamu iddoo isaa wajjin mul'ata arguun baay'ee cimaa miti garuu yeroo inni keessatti raawwatamu beekutu cimaadha mul'ata arguun baay'ee nama ajaa'ibu garuu qixa inni itti raawwatamu beekutu cimaadha kutaa kana irratti waaqayyo mul'ata sitti kennee akkaataa inni itti raawwatamu iddoo inni itti raawwatamu guyyoota inni keessatti raawwatamu hundumaa wajjin waaqayyotti kenne maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u guutuu godheetti kenne waaqayyo kaartaatti kenne waaqayyo
kaartaa inni keessatti irratti mana waaqayyo ijaar karaa isaan ittiin ba'anii galan daandii isaan irra adeeman san hundumaa wajjin guutuu godhee itti agarsiise waaqayyo. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kaartaan ittiin mul'atichi xumuramu pilaanii ittiin mul'atichi galma ga'u wajjin itti kenne waaqayyo. Kana duwwaa immoo miti tooftaa fi injifannoo inni agarsiisu wajjin itti kenne waaqayyo. Ulfina kootu dhufee keessa guutaa dhumarratti mana isin ijaartan sana lafa isin dhaqxan sana biyya isin itti galtan sana keessa immoo ulfina kootu guutaa. Hin guuta ulfinni koo araarri koo hin guutaa achi keessatti eebba koo argattu anaa wajjin wal argitu dhiphina kana hundumaa hin irraanfattu jedhee waaqayyo lafa inni booji'amee jiru laga Keebaaritti waaqayyo mul'ata kanatti kenna. Waaqayyo laga Keebaaritti balbala banee mul'ata kana Hisqeelitti kenna waaqayyo. Mul'ata kana Hisqeelitti kenna. Egaa waaqayyo baroota keessatti haalota hin mijanne keessatti waaqayyo hin bana balbala isaa. Balbala jireenyaa hin bana waaqayyo. Balbala ulfinaa hin bana waaqayyo. Banee agarsiisa waaqayyo. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 12 lakkoofsa 14 haga 17. Yaa waaqayyo keenya ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu rukutuudhaaf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaallaa jedhe. Lakkoofsa 14 immoo kana jedhe. Gaafas hafuurri waaqayyoo walga'icha keessatti sanyii Lewwii keessaa Yahazaa'eel ilma Zakkaariyaasiif in dhufe. Yahazaa'eel kun ilma Zakkaariyaas Benaayaa yaa ilma Taaniyaa isa qoboo Asaaf turedha. Yahazaa'eel sagalee isaa ol fudhatee isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraattan hundinuu atis yaa Yooshaafit mootichaa mee dhaga'aa. Waaqayyo gooftaan lolli kun kan kooti malee kan keessa miti. Kanaafis isin loltoota baay'ee kan argitanii sodaattanii hin na'inaa. Bor gadi bu'aatii isaan lolaa. Kunoo isaan karaa Ziir irra ol ba'anii in dhufu. Dhuma dachaa isa fuullee Yeru'eel lafa onaatti argamuutti isaanitti hin baatu. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu iddoo qabadhaatti dhaabadhaa moo'icha waaqayyo isiniif kennu ilaala. Isin yaa warra Yihuudaa fi warra Yerusaalem hin sodaatinaa hin na'inaas waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa jedhe. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Sagalee kanarratti akkuma lakkoofsa 12 irratti dubbise Yooshaafixu waaqayyoon kadhata. Marfama hedduu keessa taa'anii jiru yeroo kana. Karaa sadii marfaman mootota gurguddoo sadiitu kallattii sadii biyya isaanii keessatti isaan qabachuudhaaf isaanitti duule. Humni waraanaa isaanitti duule baay'ee jabaadha. Meeshaa waraanaa gurguddaa isaan dura dhaabachuu hin dandeenye. Loltoota baay'eedhaaf jajjaboo isaan dura dhaabachuu hin dandeenye itti duule. Mootota gurguddoo soreeyyii qabeenya jajjaboo qabantu itti duule. Kanaaf maal jedha mootiin kun ijoollee Israa'eliin labsisoomaaf sagadaa irratti labsee waamee akkana jedhee waaqayyoon kadhate. Yaa waaqayyo keenya jedhe ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu rukutuudhaaf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaallaa. Loltoota nu rukutuu dhufaa gan waraana hedduu kan meeshaa gurguddaa hidhatanii adeeman kan nu dura dhaabachuu hin dandeenye. Ittiin mormuu hin dandeenye. Loluu hin dandeenye. Yoo ati isaanitti hin faraddu ta'e waan goonu tokkollee hin beeknu. Isaan nu balleessuuf dhufan. Kanaaf yaa waaqayyo keenya nuyi waan goonu hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaallaa. Gargaarsa sibraa eegganna waan goonu hin beeknu. Marfamnee jirra. Nutti duulan in argita. Waan goonu tokkollee hin beeknu. Mootii takkee dhaquma qabaadhaa. Waan hojjennu tokko hin beeknu. Bitaa nutti galee humna keenyaa ol waraanni nutti dhufe. Mootonni nutti dhufan jajjaboodha humna keenyaa ol. Yaa waaqayyo yoo ati isaanitti hin faraddu ta'e nuyi waan goonu hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaalla.
Yoona kana waaqayyo sagaleedhaan gara isaanitti gad dhufee akkana jedha. Isin loluun isin hin barbaachisu jedhe waaqayyo. Itti gaafatama isaanii fudhate waaqayyo. Loluun isin hin barbaachisu. Erga jedhee booda iddoo Yeru'eelitti walitti dhuftu boritti gadi bu'aa. Qixa isaanitti walitti dhufan iddoo sun waraanaaf iddoo mijataadha. Yooshaafit faaf iddatti sanatti dafaa gadi bu'aa. Dirree sana dhaqaa qabadhaatti jedhe waaqayyo. Hin lolinaa. Loluun isin hin barbaachisu. Rukutuun isin hin barbaachisu. Garuu dafaa dhaqaa iddoo qabadhaa. Iddoo qabadhaa eegaa. Erga jedhee booda waaqayyo maal jedhaa? Bor isaanitti dhaqaa. Waaqayyo isinii wajjin jira. Waaqayyotu immoo isinii wajjin jira itti dhaqaa. Mana moon taa'inaa. Harka marattaniin taa'inaa. Sodaattaniin taa'inaa. Biyya kana keessanii isaaniin eeginaa. Itti deemaa. Tarkaanfii tokko gara fuulduraatti gadi bu'aati. Yeru'eelitti gadi bu'aa. Achi dhaqaa dhaabadhaati eegaa. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Achuma dhaqaa dhaabadhaati iddoo qabadhaa. Waan waaqayyo isiniif hojjetu ija keessaniin argitu. Lolichi kan keessan miti kan kooti ittiin jedhe waaqayyo. Yeroo warri bitaaf mirgaa wal balleessan gidduu ta'anidha. Erga warri bitaaf mirgaa wal dadhabsanii wal fixanii booda warra fuulduraatti darbe. Isaanis walii isaanii wal balleessan. Lolichi kan waaqayyo ta'e. Ija keen yeroo diinonni kee wal fixan arguuf jirta. Ija keen yeroo diinonni kee waliif xuuran arguuf jirta atis. Iddoo matee qabadhu duwwaa. Jilba kee jabeessi duwwaa. Kadhannaa kee dabali. Faarfannaa kee dabali. Jilba kee sa'aatii kadhannaa keetii dabali. Sagalee waaqayyoo dubbifachuu dabali. Jaalala waaqayyoof qabdu dabali. Kadhannaa kee dabali. Soomaaf sagalee kee dabali. Hojii kee itti dabali. Waaqayyo injifannoodhaan si xumursiisa. Arguuf jirta yeroo diinonni kee wal balleessan. Arguuf jirta yeroo diinonni kee wal fixan. Arguuf jira iji kee yeroo isaan wal golgoleessan. Kana kan godhu waaqayyo iddoo kee garuu gad hin dhiisin. Lafa waaqayyo si dhaabee gad hin dhiisin. Iddoo kee gad hin dhiisin. Qabadhu iddoo kee qabadhu dhaabadhu eeggadhu. Lolichi kan waaqayyooti. Waaqayyooti siif lola. Lolli kan kee kan waaqayyooti. Meeshaa ittiin si balleessu dhufaniin wal balleessu. Tooftaa ittiin si balleessu dhufaniin wal balleessu. Shira ittiin si balleessu dhufaniin wal balleessu. Afaan diinota kee wal keessa makaa waaqayyo. Tooftaa isaanii wal keessa makaa waaqayyo. In ergita kanaan booda yeroo isaan wal balleessan, yeroo isaan wal fixan dhaabattee ilaaluuf jirtu. Kanaan booda lolichi kan waaqayyooti malee kan kee miti. Kanaan booda itti gaafatama kee kan fudhate waaqayyoodha. Armaan booda waaqayyotu siif lola. In ergita diinonni kee yeroo isaan wal fixan. Meeshaa gurguddaa siif qopheessanii wal fixu. Tooftaaf haxxummaa gurguddaa xoofoo rakkinaa sii bulbulan waloo baasuuf jiru. Nu illee xoofoo sanarraa qammas ni daddabarra. Diinonni keenya ta'anii hin xuruurfatu. Hadhooftuu ishee sana xuruurfachuuf jiru. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Hin xuruurfachiisa waaqayyo. Xoofoo hadhaasiif bulbulan sana akka isaan keessan dhuganii fixan hin godha waaqayyo. Boolla siif qotan keessatti dura bu'uuf jiru. Warri boolla qotan gaduma jabee fageessanii qotan. Fageessanii qotan warri kiyyoo ka'an. Warri haxxummaadhaan waan meeqa hojjetan. Hojii isaanii haa hojjetan ati kadhannaa makee itti fufi. Warri deemanii kiyyoo dhaqan haa ka'anii ati kadhannaa makee itti fufi. Warri deemanii si haamatan haamee isaanii itti fufanii. Warri deemanii maqaa si balleessan hojii isaanii itti fufanii. Ati sagalee waaqayyoo dubbifachuu kee ittuma fufi. Faarfannaa kee itti fufi. Lallaba kee itti fufi. Kadhannaa kee itti fufi. Dhumarratti waaqayyoo garaagarummaa inuma. Inuma waaqayyoo garaagarummaa. Siif diinota kee gidduutti waaqayyoo garaagarummaa inuma. Siif warra si areetan gidduutti waaqayyoo garaagarummaa inuma. Siif warra si balleessuu fiigan gidduutti waaqayyoo kakuudhaan hin gala. Haalleluuyaa. Balbala mul'ataan gala waaqayyo. Balbala banamaan gala waaqayyo. Burqaa'ee baatiin gala waaqayyo. Firdiidhaan gala waaqayyo. Eekamsaan gala waaqayyo. Oh, hallelujah. Ingala waaqayyo irreesa isa abiddi irraa coccobuun hin gala waaqayyo. Billaa waaqayyo isa abiddi irraa fiiluun hin gala waaqayyo. Eeboon waaqayyo bofa fiiga waraanteetti. Hin waraana waaqayyo mataa diinota kee maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf
hin bana waaqee balbala kee lafa onaa irratti hin sodaatin ija kee sarrakaa amanachuu keetti jabaadhu kadhannaa keetti jabaadhu na dhiisera waaqayyoon jedhin ani qobaadha firan qabu waaqayyo sira dhiisera humnan qabu jettee harkan kennatiin jira waaqayyo si wajjin arguuf jirta gargaarsa waaqayyo kee arguuf jirta maqaan waaqayyo kan eebbifame yaa ta'u oo saayinaa gooftaa galanniif ulfinni siif haa ta'u jiraataadhaati haalleluuyaa baroota keessatti waan haaraa kan hojjettu seenaa haaraa kan hojjettu balbala haaraa kan bantu waan hin jirre kan jiraachiftu ati waaqayyo gooftaan hundumaa dandeessu ulfinni fooqubaan siif haa ta'u ammas yaa waaqayyo gooftaa ani sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni kee nu dura haa deemu diinonni keenya deemanii kiyyoo naqu diinonni keenya deemanii qoree dhaabu diinonni keenya deemanii boolla qotu iji kee isa kana hundumaa hin argaa ammas ani sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ol ka'irree keetiin mul'adhu ulfinni kee haa mul'atu bara keenya keessa lafa nu jirrutti balbala kee bani mul'ataan gara keenya kottu harki kee nurratti diriiru sagaleen kee gara keenya haa dhufu dubbiin kee gara keenya haa dhufu yaa waaqayyo sin kadhadhaa lafa sagaleen kun dhaga'amutti obboleetti sagalee kana dhaggeeffataa jirtu obboleessa sagalee kana dhaggeeffataa jiru namoota sagalee kana dhaggeeffataa jiran namoota TV kana daawwachaa jiran irratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri kee gara dhufu rakkina isaanii keessaa isaan baas muddama isaanii keessaa isaan baas qorumsa isaanii keessaa isaan baas balballi kee isaaniif banamu kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu yaa waaqayyo nuuf warra nu ari'an gidduu galii firdii keetiin hamma bara baraatti ulfaadhu Kiristoos Yesuus gooftaadhaan ameen waaqayyo gooftaan hundumaa danda'u sinaa eebbisu subscribe nu godha YouTube channel keenya share nu godha like nu godha yaada komee yoo qabaattan immoo nu barreessa waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu nagaadha Abba mul'ataatanii du'eera jedhanii soobduutu uffata isaa dhiigaan makee malee jira abbaan mul'ataa kennaan isaa dabalee maal akkamittiin awwaalamaa sichi biyyootaaf barbaadamaa maal akkamittiin awwaalamaa addunyaa guutuuf barbaadamaa. Abba mul'ataatanii du'eera jedhanii soobduutu uffata isaa dhiigaan makee malee jira abbaan mul'ataa kennaan isaa dabalee maal akkamittiin awwaalamaa sichi biyyootaaf